Raadiyoo Simbirtuu. Adoolessa 21 bara 2016 guyyaan isaa kamisa kun qophii torbeetti gaafa kamisaa kan dhiyaatu kan Simbirtuuti. Oromiyaaf biyya alaa teessanii kan sagantaa keenya eeggataa jirtan nagaan keenyi dambarii qilleensarraan bakka jirtanitti simbiraa ga'u jenna. Akkuma innaa kaanii oduu isinitti muudhaan sagantaa keenya tokko jennee eegallee sirba tokko isin dhageessisuudhaan gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aa finciloota Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti deemaa jiran irratti kan xiyyeeffatu keessummaa qabna. Itti aanee sirba tokko isin dhageessisuudhaan gara qophii addaatti dabarra. Qophiin addaa keenya immoo kan biyya Hoolaand irratti xiyyeeffatudha. Marreen xumuraatti waliin turaan affeerraa keenyadha. Amma gara oduutti. Ambaasaaddariin Itoophiyaa biyya Ijipti keessaa baqattoota Oromoo achi jiran bilbilanii doorsisaa jiru jedhame. Kaayirootti bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa akka ta'an ambaasaaddar Mahammad Diriir maqaa fi lakkoofsa baqattoota Oromoo biyya sana keessa jiraatanii hanga tokko galmee isaaniirraa qabaachuutu himamaa jira. Oromoota fincila biyya keessaa keessa turan jedhanitti bilbiluudhaan isin goolessitootadha qabneetu isin deebisnaa ustanii maaliif hin teessanii jedhanii torbee kana keessallee isaan doorsisaa turanii jedhe maddi keenya achirraa. Maqaa namootatti bilbilan kanaa nageenya isaaniif jecha nuuf dhoksaa kan jedhe maddi keenyi kun yoo xiqqaate shamarran 9 fi dhiira 13tti torbuma kana keessa bilbiluudhaan doorsisaa turuu addeesse. Ambaasaaddar Mohammad Diriir afaan Oromoo, Amaarinyaa fi Sumaaleetiin namoota isaaniif dhimman itti fakkaatanii baqattoota kana ofitti hawwachuufillee yaalaa jiru jedhameera. Qondaalonni Koongireesii Federaala Oromoo Qilintoo hidhaa jiran nyaata lagachaa jiraachuun beekame. Obbo Baqqalaa Garbaafaa qabinsi mana hidhaa sana keessaa isaaniif akka wayyaa'uuf mana murtiitti himatanillee fala waanta dhabeefidha tarkaanfii kanatti kan isaan seenan. Akka oduun ga'eetti nyaata lagachuun kun torbee kana keessadha kan isaan eegalan. Tajaajila fayyaa argachuufillee gaafatanii orgamaniiruu jedha oduun nu ga'aa jiru. Kana malees mucayyoon obbo Baqqalaa Garbaa durbee Boontuu Baqqalaa mana hidhaa sana deemtee akka isaan gaafachuu hin dandeenye dhorkamuu isheetu dhaga'ame. Qaamni kana ajaja ifatti kan hin beekamne ta'us manni murtii Qilintoo isheetiin akka lammataa dhuftee hin gaafanne kan jedhu itti himeera jedha oduun nu ga'e. Fincilli Oromiyaa keessaa akkumatti hufetti jira. Godina Booranaa magaalaa Yaa'a Ballootti kaleessa mormiin guddaan gaggeeffamaa oole. Ganamarraa eegalee hanga waaree booddaatti magaalittii keessatti jiraattonnii fi qeerroon sagalee mormii guddaa dhageessaa oolani mootummaa Itoophiyaa irratti Oromiyaa feenaa bilisummaa barbaannaa waraanni nurraa haa ka'uu fi warri hidhaman haa hiikaman kan jedhu. Uummanni karaatti ba'ee waraana osoo hin sodaatiin dhaadannoo kana dhageessaa turanii jedhame. Baha Oromiyaatiinis kaleessa uummanni Harargee magaalaa Hirnaa keessatti bahuudhaan mootummaa Itoophiyaa abaaraa oolani. Waraanni uummata karaa irratti ba'ee isaan balaaleffate kana qawweetti dhukaasaa turanii jedhameera. Kan hidhamanii fi kan madaahan yookaan kan du'an jiraachuu hanga oduun kun qophaa'etti hin baramne. Gamasitti bilbiluudhaaf kan yaalles toorri bilbilaan nuu galuu dide hin milkoofne. Qallam Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo keessatti fincilli dilbata darbe irra deebi'ee ka'ee hanga har'aatti itti fufee jira. Waraanni uummatatti meeshaa guddaa dhukaasu guyyaa guyyaatiin hidhaamne. Hidhaanis daran hammaateeraa jedha maddeen keenya achirraati. Qonnaan bultootni illee hedduutu hidhamaa jiru. Hidhaa fi dhukaasni itti hammaatullee uummanni baadiyyaa fi magaalaa keessa mootummaa gadi ba'anii balaaleffachuu hin dhiifne jedhamaa jira. Abdiisaa Indaaluu, Caalii Ganjoosaa, Kidaanuu Oljirraa, Gammachuu Bantii, Naatoo Girmaa, Nabiyyuu Tashoomaa fi Nuuree Tashoomaa kan jedhaman Oromoota jidduu kana qabamanii mana hidhaa achii keessatti akka malee reebamaa jiran keessa jiru jedhame. Lakkoofsi namoota hidhamanii kan madaahanii fi kan du'anillee yoo jiraate hanga ammaatti kan nu ga'e hin jiru. Godinuma sana keessa aanaa Anfilloo magaalaa Muggiitti kibxata ta'een gaddaa dargaggoonni waraana mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti reebamaa jiru. Sababiin isaa immoo wayita isaan walgahanii taa'aa turan sanatti adda bilisummaa Oromootiin dhaadattanii fi sirba afaan Oromoo dhaggeeffattanii jedhamanii ture akka oduun nu ga'eetti. Maqaa fi lakkoofsa barattoota hidhaman sana nun geenye.
Oduma wal fakkaatuun godina Shawaa dhiyaa aanaa jalduu fi gindabarat keessattis diddaan uummataa kun ammas akkuma itti fufettu deemaa jiraachuutu dhaga'amaa jira. Wixata yookaan immoo dafinoo darbee kan aanaa jalduu magaalaa Goojjootti deebi'ee ka'ee diddaan gabrummaa yoo xinnaate namoonni 7 irratti madaa'anii 31 hidhamaniiru akka madda keenya achiitti. Gindabaratittis taanaan diddaan uummataa kun deemaa jira yeroo ammaa kanatti. Aanaa dandii gincii fi ambootti konkolaachiftonni oofuu dinnaan kulaa sanarraan wixata darbee rakkoon geejibaa guddaatu ture. Meexxiifaatti konkolaataan caccabeeraa jedhame. Mootummaan baadiyyaa keessatti illee yeroo ammaa kana waraana karaarra dhaabee eegaa jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadhaan sirba kanaan gara qophii malaatti dabarra. Nagamte shambo foru imante wanu fi komanu nafake rondadatu wan barbade sibita wan tafete sibita atiti yatana isayani jalatu ichin bedari gopu marole komanu yazinar sarara sitopse kena godu wanu fi komanu me waltana barana jarsisa wanyafate marole komanu reto fedechisa wainama waljalate wanu fi komanu ijarrati beksisa amaya bullo boshe kulani ko rufaya karagimbi Tuti korose, kulani ko bare tuti korose, kulani ko malwaya magaltiti. Na jorra mo gimbi tisega, esatina dufta, barisina kotu yotiyatate. Malif nadi pifta Gala male jori jawarunko Barsi arguf jaja Sibok nadabde tilubunko Wa erga gaficha Ijarat tijarani Bukitu warabatu Erga wal jalatani Maaf gafachu salfatu Magorra si debode Yadan si kudamade Lebu andamne Sigote, untu mucha walaga, nawerat yanike, asichi kanke dega, nabarsis tuda kanke. Shambo foru imante wano fi komanu nafake rondadatu wan barbade sibita wan tafete sibita atiti yatana isayani jalatu ichin bedari gobu marole komanu yazinar sarara sitopse kena godu wano fi komanu me waltana barana Jarsisa wanyafate marole komano reto fedechisa wainama waljalate wanu fi komano ijarrati beksisa amaya bullo boshe kulani ko gufaya karagimbi Tuti korose, kulani ko bare tuti korose, kulani ko malwaya magaltiti. Dhaggeeffattoota keenya haala yeroo irratti marii qabnaa. Keessummaan keenya dargaggoo Caalaa Haayiluuti Sweden irraati. Anaa dhufu Caalaa baga keessummaa keenya taatee dhufte. Isinis guddoo galatoo maqaan affeeruu keessanii fi ulfaadhaa fayyaa ta'a. Tole Caalaa har'a kan laallu waa'ee haala yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessaati. Ji'oota 8 darban kana keessa Oromiyaa keessa fincilli akka haaraatti deemaa ture. Ammas immoo saddachoonsaa deebi'ee ka'ee deemaa jira.
Gondar keessattis maqaa mirga saba Walqaayi Xaganeetiin wal qabatee torbee darbe keessatti mootummaa fi uummanni dhukaasa walitti bananii waraanni mootummaa mana 10 ta'an du'aniiru. Qabeenyis barbadaa'eera. Saboota gara kibbaa keessas jira. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Eertiraa himata. Mormitoota sin himata. Kana bira darbee immoo nagaan eega jedhee immoo Sumaalee fi Sudaan kibbaatti waraanaan erga jechaa jira. Ergeerallee kanaan dura Sumaalee keessatti. Mee kana hoggaa laaltu wanti lafarratti godhamaa jiru wanti mul'atuu fi kan Itoophiyaan himatuu fi yookaan keessaan fakkaatu akkamidha? Hayyee guddoo galatoomi. Dasuu egaa wayyaaneen takkumaa waan wal fakkaatu hojjettee hin beektu. Seenaa jalqaba yeroo bosonatti ba'an irratti qabanii dantaa ofii ba'aniif saffisachuudhaan alaa waan dhugaa fakkaatu fi waan namatti mul'atu otoo hin taane yeroo hundayyuu akkamitti kijibanii fakkeessanii fakkaatanii umrii isaanii dheereffachuu qofatti xiyyeeffannaan wayyaaneen qabdu seenuma ishiitti irratti iyyuu jechuudha. Humna waraana harkaa qabdutti fayyadamuudhaan fakkeessimmoo godina gaanfa Afrikaa sanirratti akka waan nagaa eegsisuu fakkaatuudhaan achiyyuu seentee nagaa isaanis booressuudhaan hojii daldalaa jechuudha. Daldala siyaasatii fi daldala madda galii argachuuf jettee kana hunda gooti. Suudanitti nagaan bu'een jiru nagaa sanayyuu kan booressaa jiru yeroo yerootti akkuma dhagahaa turre isaaniyyuu Suudaniyyuu himachaa turanii. Wal qabsiisuu fi isaanumayyuu qoqqooduu keessatti jechuudha. Kana malee waraana hiyyeessa kana kan hojii hin arganne kana walitti qabdee dirqamaan achitti geessiti. Inni achitti awwaalama achitti du'aa maatiin isaa eessa buuteyyuu hin beeku. Somaales akkasuma erga sanii jalqabee hammamtu akka du'e hammamtu akka ajjeefame eessa akkamitti madoo meeqa akka ta'e takka biyya saniif ibsitee uummata saniif ibsitee hin beektu. Kunumaa agarsiisaa biyya san keessatti dantaan sabaa qaamni kabachiisuuf qaamni saba sanii biyya sanii dhaabbate hin jiru. Kabajaas hin qabu uummanni suni wayyaanee biratti maaliifi sabni kabajaa kan argatu yoo ofiisaati filatee yoo ofiisaati naa ta'a mootummaa kanatu naa ta'a sirna kanatu naa ta'a siyaasa kanatu naa ta'a paartii kanatu naa ta'a hidhee ofii kaawwate ofii filate kabaja argata dhageettiis argata kun hundumtuu hin jiru. Egaa fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaadha gara fincila xumura gabrummaatti erga jijjiirame kunuuti ittuma fufeera jechuudha. Egaa wareegamni kaffalamaa ture wareegama laayyoo miti. Kanumtiyyuu warri intarnaashinaali harkatti arganneedhanii gabaasanuu akka dhiyoo kanaatti 400 ol jedhaniiti garuu kan du'e 800 ol caalaa inniyyuu kan beekamu jechuudha. Kan immoo as buuteensaa dhabame butamee ajjeefameef du'eensaa hin beekamne kan hidhamee kurnoota hedduudha jechuudha. Iddoo adda addaatti fincilli akka Oromiyaa sanitti qindaa'u isaa baatu malee kibba keessattis gara lixaa kibba lixaa kaaba lixaa iddoo adda addaatti geggeeffamaati ture. Kana malee biyyuma keessatti immoo saboota walirratti duulchisuu wal waraansisuudhaan waan hedduutu biyya san keessatti deema jira. Kana biraan beelli uummata sana akka malee miidhaa jira. Wayyaaneen egaa waan qabattu dhabdee asiifachi jetti. Asiifachi jechuu kana keessatti gaa wareegama uummataatu baay'ata jechuudha. Gaaffii nama warri Walqaayitis kaasan uummanni Oromoos kaase kan Koonsoonis kaase dhuguma mormitootatu gaaffii lafarra hin jirre sobaniitu kaasaa jedhani moo gaaffichi kan uummataa miti moo maaliif mormitootaa fi Eertiraatti sababa godhatee himattuu barbaade laata mootummaan? Waan jedhu Oromoon mana manca'aa ala faca'aa jedha. Gartee manni manca'aadha ala keessa immoo faca'a. Ala kana keessa kan inni faca'uu fi waa lamaa fi natti fakkaata. An akka hubadhutti tokkoffaa mootummaa Eertiraa addunyaan akkamitti ilaalaa kan jettu sana mootummaan Eertiraa mootummaa bilisa qabu waan ta'eef akka barbaadetti eenyuufuu mootummaa ergamu waan hin taaneef addunyaan qoqqoffii adda addaa irra kaaniiru waan isaan ergamuu hin barbaanne jechuudha. Addunyaa yoo jennu biyyoonni humna qaban jechuu kooti. Karaa kanarraa kaatee dantaa adda addaa argachuu fi silaa wayyaanee caalaa istiraateejik kan ta'ee kan qabatee jiru mootummaa Eertiraa ta'ullee haala walitti dhufeenya inni hariiroon inni biyyoota dhiyaa kana wajjin qabu hammaataa waan ta'eef yeroo filannoo warra kanaaf ta'ee tajaajilaa jiru ergamtuu wayyaaneedha jechuudha. Kana isaan garaa gahuuf jettee yeroo hundayyuu himannaan ishiin gootu himannaa kuni sababni isaa sababa biyyoonni lixaa kuni mootummaa Eertiraarra shakkii qabanii fi qoqqobbii adda addaa sirra kaa'aa turanirraa nuti nagaa qabna nu keessa nagaatu jira isaantu kana godha jechuudha.
amma wanni isaan kana jechuun biyyi nagaa qaba uummanni nagaa qaba gaafiin uummataa hin jiru mootummaa Eertiraatu nu jeequudhaaf kana godha kanaafuu mootummaan Eertiraa jeeqadhaa jettee addunyaatti himu yeroo hundayyuu kijibni yeroo keessan irra deddeebiin yeroo dubbatanii dhugaa fakkaachaa waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa maaliif dhaabbilee siyaasaa adda addaatti yeroo hundayyuu kan hirkiftu yookiin immoo himattu kan jedhuu fi kuni akka toluuf waa baafattee turte gartee. Wanni ishiin baafatte maali? Bara 2009 proclamation 625 kan 2009 baafte keessatti dhaabbileen sila warri uummataa fi loogna uummataaf dhaabbanna uummatichaaf falmina jedhanii irraan fudhanne warri sila yeroo sana paarlamaa turan jechuu kooti. Wayyaaniin garuu jalqabumayyuu warra ofiisheetii akka biyyeetti gartee dhodhoobdee uummatte sanaanii warri ishee falmu waan hin jirre falka caalmaa qabdii kijibaan walitti qabdeetti heericha dabarsiteetti seera san jechuudha. Proclamation sun darbeera. Kanaafuu maal gootetti jechuudha maqaballeessi dhaabbilee muraasan shororkeessitootaa jettee. Gartee amma gaachirraa kaatee yeroo hundayyuu sammuu uummataa keessa fiduu fi sodaachisuudha. Egaa addunyaan irraan fudhanne tokkoffaa dhaabbileen kuni shororkeessadha jedhanii irraa hin fudhanne. Biyyoonni kamiyyuu irraa fudhanne. Sana caalaa dhaabbileen kuni dhaabbilee mirga ofiin of bulchuutiif, mirga dimokiraasiitiif, mirga bilisummaa saba isaaniitiif qabsaan jedhanii fudhachuudhaan ala waan wayyaan lafa goote sana hin fudhanne. Haa ta'uti garuu uummata sana doorsisuu, haamilee isaanii cabsuu, akka isaan yeroo hundayyuu bir'atan gochuu kan kanasi godhee dhaaba abaluuti. Dhaaba abaluu jedhamu dhaaba akkasiiti jettee ittiin daldaluu fi uummaticha daraniyyuu shororkeessuudhaaf himannaa akkasii bante jechuudha. Maqaa balleessiidha malee hin jiruudha akkata jettutti. Mee amma fincilaatti deebina ammas kan Oromoo gara ji'a 8 fixeera jennee kan uummanni walqaa'itti kaasee dubbiinsaa immoo dhaqeen koree dhimma sana harkaa qaban sana qabna jedhanii Gondor dhaqaniin guyyaa 2 keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa irraatii yoo xinnaate namni 15 du'eera. Uummannis inni gara jaroota sanaa goruutu mul'ataa ture. Nama baay'ee qawwee hidhatee bahe uummata keessaa jechuudha. Qabeenya mootummaa fi kan gara mootummaa warra jiran irratti illee balaan guddaan gaheera. Yeroo gabaabduu keessatti mootummaa irratti tarkaanfii akkasii uummanni qabsiisuunsaa maaliifidha? Kuni waa namatti agarsiisu tokkoffaa gaafin uummata warra walqaa'itti sagadee kuni erga ka'ee tureera. Gaafi kana karaa seeratti gaafachaa turanii karaa adda addaatiin keessumaa seerichi yoo nu hojjete yoo nu tumsedhaniiti kan isaan gaafachaa turanii. Wayyaaniin erga angootti dhufte Tigraay hamma ishiin dur bal'atturraa yoo xiqqaate walakkaadhaan guddifte. Yeroo yerootti hamma dhattee Beenishaangul keessa seentee asiin immoo Amaararraa Oromiyaarraa kan akka Raayyaa kana kan hunda fudhattee Wallorraa kana kan fudhattee achirraan immoo waansi ajaa'ibu Affaarirraa fudhatteetti egaa uummanni Affaar hin dubbanneef malee kanneen irraa Great Tigraay jedhan sana jechuudha. Tigraay guddoo uumuuf abjuu isaanii durii sana gochuu fi yerootti kan isaan godhan kana jechuudha. Tokkoffaa waraana deemanii achi qubachiisanii uummata achi fidaniiti daangaa isaaniirra qubachiisanii yeroo muraasan booddee immoo gaafii akkasii kaasan jechuudha. Gaafiin seeraa ka'ee uummanni sun akka filannoo godhatee rifereendamii akka gaggeeffatu hin godhamne garuu ofuma isaaniiti lakkii ati abalu. Kuni gaafii eenyummaa keetiiti gaafii dhalootan si keessa jiru fakkeenya Oromoo tokko gaa nullee godhamaa turreerra. Haa ta'uuti ati Oromoo miti Amaara yeroo siin jedhani lakki booni achi miti ani Oromoodhaadha. Amma gaa uummanni suni lakki nuti Tigraay miti jedhanii didanii gaafii karaa seeraatiin yeroo adda addaatti gaafatamanii gaafachaa turanii koreen isaanii yeroo adda addaatti hidhamaa ture. Wanni kun deemee uummatichi waraana adda addaa keessa galeera. Haa ta'uuti garuu wanni amma dhiyootti Gondor keessatti ta'e kuni uummanni qonnaan bulaan jiraata magaalaas haa ta'u humna hojjetaas haa ta'u uummanni sun galu uummata siviilii waraana san hunda eessa fidanii qawwee san hunda eessa fidanii jetteetii gaafattaa maaliif qawwee sanii bahanii maaliif immoo tarkaanfii akkasii fudhatanii eessa maamilee akkasii kan eessa argatanii wayyaane noo maaliif humni waraana 15 yeroo isaan irraa ajjeefamutti maaliif tarkaanfii Oromiyaa uummata nagaan harka ol qabee gaafii nagaa gaafachaa jiru barattoota qabdee mana barumsaa keessa daandirra ba'anii karaa nagaatiin gaafii gaafataniyyuu ajjeessaa turanii warra kanaafi maaliif garaa laafanii kanneen kaasuu dandeenya. Haa ta'uuti garuu wayyaaneen haala amma keessa jirtu keessatti baay'ee kan gara itti
baatu dhabde fakkaata tokkoffaa. Uummanni Amaaraa jalqabumarraa ijaarsa qabu. Uummanni kun instituushinii qabu, jaarmiyaa qabu. Jaarmiyaa kun karaa adda addaa ilaaluu dandeessa. Jaarmiyaa siyaasa ilaaluu dandeessa. Jaarmiyaa karaa amantii ilaaluu dandeessa. Jaarmiyaa akka hawaasummaatti isaan qabanirraa uummanni kun hidhannoo harkaa qabaachuu isaas agarsiisa. Waggaa 2 dura natti fakkaata miliyoona 1 ol hidhannoo warrumti silaa Amaaraa bulchina jedhan sun. Oppidoo warra Amaaraa jedhuun namni kaan anillee akkas jechuun naaf hin ta'u natti ulfaata akkas jechuun maaliif uummanni kun akka Itoophiyaatti haa amanan malee jalqabarraa yeroo dhaabbatanii uummata Amaaruma yookiin immoo Amaarummaa sekiuriti godhamee Itoophiyaa keessatti Amaaraa mul'atu san ta'aniiti kan dhufanii haa ta'uti booddee garuu wayyaanee wajjin yeroo waliigaltee godhatanii akka jedheen yookiin immoo amma ba'aadiin jedhanii ta'e kan jechuudha akkas ta'aniiru haa ta'uti gartee uummata isaanii ijaara turaniiru waraana hidhataniiru kanaafuu humna qaban wayyaanitti agarsiisaniiru tokkoffaa fira isaaniittis qaama hidhatee jiruttis haa ta'u qaama hidhannettis humna qaban maal akka fakkaatan egaa biyya san keessatti namni siviilii ta'e loltuudhaan ala loltuun iyyuu Oromoo ajjeesuuf ta'e malee rasaasa dhukaasuun biyya san keessatti keessumaa siviilii irraa hin ayyamamuuf yakka isaan garuu magaalaa guddoo keessatti ba'anii argiteetta viidiyoo sanaa yeroo dhukaasa yeroo xaaxessanii qawwee qofa qabnaa miti rasaasa iyyuu akka bishaanii qabnaadha tokkoffaa gartee rasaasa iyyuu hamma kana qabnaa si dandeenya yoo dhufte si sodaannudha. Fira isaaniitiin immoo deeggartoota isaaniitiin haa ta'u dhaabbilee deeggaranii kunooti jirraa koottaa dhiyaadhaadha. Egaa haala wal fakkaatuun immoo dhaamsa warri Gimboota Sabaattii dabarsanii dhageessetta. Kana gaafii mirgaa gaafatame gaafii warra xagadee qofa akka hin taane waan akkasii kana hubanna natti fakkaata dasu. Dhuguma eesuma amma kaafte kan amma gaafa sadaasa 12 eegale bara darbe fincilli Oromoo mudde keessa immoo maarshaalloo irratti labsanii waraanaan akka bultu Oromiyaan jedhamee hanga ammaatti Oromiyaan waraanaan bulaa jira. Amma naannoo Amaaraas maaf akkas gochuu didee miti gaaffiin keenyi garaa jabeenya garmalee fudhate Oromoo irratti mootummaan. Garasitti immoo uummanni kee yoggaa akkas ofirraa fincilurree yoggaa uummanni hidhatullee Oromiyaa keessa qawweenis hin turre uleenis namni qabatee deemuu jiru harka ol qabatanii warra deeman iyyuu dhumani. Kana hoggaa laallu abbaa buddeenummaa fi firummaan dhaantee adda addaa keessatti mul'ata laata tarii. Kuni wal nama gaafachiistu. Agartee hundeen abashummaa kun jira biyya san keessatti aangoo walirraa fudhachuufi gaafii aangoo anatu naa mala anatu sirra biyyittii bituu danda'a kan jedhu malee gaafii guddoo hin qabani warri kun akka abashaatti jechuudha. Akka ideoloojii wayyaaneetti illee ta'uu baatu jeneraalii jechuudha. Warri kuni warra wal faana biyya sana uumne waliin jedha waan ta'eef diinummaa hundeedhaa kan qaban natti hin fakkaatu. Kanarraa ka'uudhaan Oromoon hedduun ajjeefameera, hedduun hidhameera, hedduun baqateera, hedduun haadhaaf abbaa dhabanii ijoolleen karaa irratti hafaniiru. Haati ulfi, dubartiin ulfi ji'a 7 ji'a 6 ajjeefamteetti. Daa'imni waggaa 3 waggaa 4 ajjeefameera. Maanguddoon buulessi qehee taa'u. Maanguddoon jaarsi qehee ajjeefameera. Agartee Oromoon harka duwwaa ba'eeti kan inni gaafii gaafachaa ture. Uummata nagaadhaan afaan naga'aati. Harka qullaa uleellee hin qaban ba'e. Waraanaan akka bultuu isayyuu waraana agaazii humna addaa irratti bobbaasanii uummata fichisiisaa turan jiru warras. Jara kanuu garuu uummata qawwee qabatee irratti dhaadachaa ture. Gartee uummata hidhatee hidhannoo guutuudhaan bahe egaa shororkeessa dhan jenneeni. Oromoodhaan bar seexana faa jedhanii daabiloos faa jedhaniiti irratti labsaa turanii bar uummata nagaa ba'ee jechuudha waan garaa kutannoodha fuuldura dhaabbatee falmeeniif qofa jechuudha qawwee malee. Waan akkasii yeroo argitu biyya san keessatti koloniin Oromoo irra jiru hammam akka jabaa ta'ee fi biyya san keessatti Oromoon yeroo hundayyuu akka diinatti ilaalamuu isaa si agarsiisa. Otoo dhuguma Oromoos Amaaras akkuma tokkotti ilaalama ta'e duuba isaanii abaa'oo jira yeroo jedhametti kanaaf maarshaalloo irra godhee ajjeese jechuudha. Warra kana soo ta'e duuba isaanii Gimboota Sabaattiin jira yoo jedhe anaa miti kan jedhe yoo jedhe ilaa tarkaanfii wal fakkaatatu fudhatama ture. Waanuma halleefuu warri abashaadhaa hamma fedhe soo ta'e garaa walitti jabaachuu dhabuu isaanii akkasumas immoo gaafilee gooroo wal addaa waan hin qabneefi akkasumas immoo karaa biraas ilaaluu dandeenya. Tarii humnichi jabaa waan ta'eef tarkaanfii jabaa fudhachuu hin barbaanne laatas jechuu dandeenya. Maaliif daraniyyuu bal'atee humna isaaniitii oli kirkiraa jirti nan kufaa laata jettee dhiifte laatas jechuu dandeenya. Iddoo adda addaatti wantichi dhoowwaa babal'achaa waan jiruufi tarii tooftaa biraatiin deebisuuf laata sennee ilaaluu hin dandeenya jecha. Mee as keessatti gahee
dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa bulchanii fi Amaara bulchanii yoo maal fakkaata durallee tuttuquu yaalteetta kan waggoota 25 gara waggoota 25 darban kan Oromiyaa bulchaa ture dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti kan Amaara bulchaa ture immoo bi'aadanidha. Amma akkuma jette akka hidhataa turanidha warri naannoo Amaaraa uummanni isaa akka qawween irraa ni kamnedha. Oromoo keessa immoo qawwee dhiisii dheeboon iyyuu hin jiru ulee furdaallee qabatanii gabaan bahani. Kanaaf fincila Oromiyaa keessatti hoggaa godhamuu fi Gondor kanatti hoggaa godhame eessa jiranii hoggaa wal cinaa qabdee ilaaltu bi'aadaniin garam goree Oppiidoon garam goraa ture waraanni Oromiyaa keessatti kan Oromoo fixaa tures gariinsa Oromoo ta'ee mootummaa keessa jiru kan dhaqee du'e ammas Gondorittis Oromoonni keessa jiru. Oppiidoon ibsa baaseera hin morminaan balaaleffanna jedhee Amaaratti ta'e irratti ibsa baase hin mormina jedhanii. Qondaalonni paartii kanaa gadi bahanii dubbachuu irratti obbo Muktaar waan jedhaa turee fi amma immoo naannoo Amaaraarraa waan akkasii mul'ateera. Garam ture Oppiidoonii garam jira bi'aadan hoggaa wal cinaa qabdu finciloota godhaman kana keessatti. Mee dubbii amma Gondor keessatti ka'e kana nama tokkichaa fi humni hagana ga'u kun yoo ba'e sila Oromoo humni 40 olidhamee namoonni dhibboota hedduudhaan lakkaa'amaa jeeffamee Oromoon guutuutti silaa datta'ee ba'e ajaa'ibsiifama. Garaagarummaan jiru qaama wayyaanee yookiin Tigireen dhodhoofde ijaarte miti. Walii galtee qaban irraa walitti dhufaniiru. Jalqabumarraayyuu jechuudha. Humni lachuu yeroo dhiyaaffa fi maarreen kun kufeen booddee warri kun di'eeden jedhanii kan dhaabbatan jalqaba jechuudha. Yeroo sanirraa erga sanii humni isaanii wal fakkaataa ture. Of course humna Tigraay san ga'a jechuullee yoo baanne Tigireen akka viidiyoo kana ijaartetti miti kan ijaarran. Garaagarummaa kanarraa ka jalqabuma beezi isaanii Oppiidoon bar waggaa 14 Oromoo sobaa turte. Harbuu masqalee jechaa turteeti walaloodha fi sirbaan uummata gurra duuchaa baatee darraatti ijaarramne jechaa baateeti. Koottamee bakka itti dhalatan si agarsiifne dhanii adeeti geessan jechuudha. Koottaa asitti ture kan si dhodhoofne dhanitti agarsiisan. Egaa yeroo hundayyuu Oppiidoon wayyaanee gammachiisuuf qofa. Ergama wayyaanee hojiirra oolchuuf qofa warra ijaarraman jechuudha. Yeroo tokko walga'ii wayirratti ni yaadatoo ta'e wanni akkasi dheeni ture mallasaanii Oppidio is not a demanding organization. Oppidoon dhaabbata mirgaaf falmu miti. Dhaabbata mirgaaf dhaabbatu miti. Dhaabbata mirgaaf falmu miti jechuudha. Dhaabbata yookiin bilisummaas haa ta'u mirgaaf dhaabbate miti. Dhaabbata artifishaaliidha jechuudha. Dhaabbata akka barbaannetti nuti isin ajajnu yeroo isaan gaafii gaafataa turan jechuudha. Kanarraa kaatee gaafa laaltu Oppidoon erga gaafa Oromiyaa galteetti yeroo tokko qofa wanni gaariin kan hojjetame nama tokko wanni gaarii yoo jennee jechuudha. Yeroo Yoonataan Dhibbisaa bara 2001 yeroo sanatti humni keessumaa gara kaaba kun yeroo tarkaanfii hamaa Oromoo irratti fudhatetti tarkaanfii keessa deebiin qabne yeroo fudhatame san jechuudha. Haa ta'uuti garuu waggoota 2-3 darban kana keessa yeroo Amaarri hidhachiisaa turetti jechuudha. Keessumaa naannawa daangaa Tigraay san irratti hidhachaa akka ture odeeffannoon karaa adda addaa ba'aa ture. Yoo xiqqaate humna miliyoona 1 oltu hidhateedha kan jedhamu. Laalga. Oromoon garuu uleellee irraa guura turan. Shimala isaa jechuudha. Shimala qabatee deemu irraa guuramaati. Kan qabu hidhamaati. Waan inni qabu onsan jechuudha. Kanarraa ka'ee Oppidio fi warra ba'aadii wal bira qabnee ilaaluu hin dandeenyu. Karuma kamiyyuu wal darban. Isaan garuu yoo argitee ta'ee otoo isaan rasaasa ol qabanii dhukaasanuu Gondor keessatti humni waraana warra Amaaraa poolisii isaa ta'u dhaabbatee ilaalaa ture. Uleellee irratti fudhanne waraana dhukaasu na hafuuti. Gartee dhukaasu na hafuuti uleellee ol qabatee dhaaba dhiisallee hin jenneen waanuma argaa turre jechuudha. Egaa kun maal sitti agarsiisaa? Keessumaa warri Oppidio kuni humna Oromoodhaa dhaamsheessuu irratti akka hojjechaa turanii fi ofii isaaniitiif sammuun isaanii sammuu gabroome waan ta'eef haala akkasiitiin gochaa turanii kanaaf garaagarummaa mul'ataadha jechuudha. Garaagarummaa argamuudha. Tarkaanfiin isaan fudhatan tarkaanfii aantummaa saba isaanii jechuudha. Saba isaaniitiif aantummaa loogii qabanirraa tarkaanfii hamaa saba isaanii irratti hin fudhanne. Humni Oppidio keessa jiru immoo gaa tokkoffaa kaan xiqqaadha kaan immoo karaa adda addaatiin Oromiyaa kana keessa sabaaf sablammoota hedduu jira. Haala akkasiitiin kanneen uumamte waan ta'eef Oromoo mirga isaatiif falmatu hunda fuuldura dhaabbatanii cabsan jechuudha. Isa kana dhugoomsaa laata amma gaaffii uummata Walqaayitii kaa'e sana Oppidiyoon immoo guyyaa tokkoon dura sochii godhame sana ni balaaleffannaa kan jedhu ibsa baaseera. Waraanni du'aa ofiisaa ajjeefamaa nagaa biyya keenyaa buusaa turan kanaaf galatoomaa jecha obbo Muktaar fa'a amma immoo kan naannoo Amaaraa irratti ibsa baasuun saawwa. Oppidiyoon yoo amma Tigreetu waan kana mee
balaaleffadhaayii fakkeenya ta'aa jechuudha fi gochuu fi dandeessi. Silaas isaan ajajamuu qofa ergamuu qofa hojiin isaanii. Dhaggeeffattoota keenya haala biyya keessaa irratti gaaffiif deebii dargaggoo Caalaa Haayiluu waliin kan eegalle hin xumuramne. Kutaa lammaffaasaa qophii keenya torbee keessatti qabannee deebina. Maarree bal'ama keessan simbirtuu waliin torbeetti qabadhaa. Amma waan nu caqastaniif sirba kana isin affeereera. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii addaa tokko qabna. Qophiin addaa keenya har'aa sanbata darbe biyya Hoolaandii magaalaa Den Haag yookaan immoo Zeheegiitti Oromoonni qophii tokko qabu turan. Qophiin kunis ispoortii marii fi qophii bashannanaati. Qophiin ispoortii isaan gaggeessaa turan kilabii garee kubbaa miilaa kan daa'immanii fi kan dargaggoota umuriin isaanii hanga 18tti jiru. Kana malees immoo fiigichaan illee ture. Qophii sanarratti argame hamma tokko achirratti namoota dubbiseera warra taphatanii fi warra qindeessan keessaa kanan dubbiseeru qaba. Amma isatu dhiyaata. Maarree ammas nu waliin turan affeerra keenya. Weellisaa Maadii Sheekaa kanan si argee dirree kubbaa miilaa magaalaa Zeheeg yookaan Den Haagitti. Maal maaltu ture? Galatoomii naaf yeroo keetii fi qophii akka torbaan Oromoo jenneeti ijoollee as keessa jirtu walitti finnee ijoollee umriin isii ganna 6 haga 12 tan ganna 12 haga
18 garee qabnaa kubbaa miilaa jechuudha. Garee tiima kubbaa miilaa A fi B qabna ijoollee gurguddoodha. Xixiqqoolleen akkasumatti jirti. Ijoollee sun waliin taphachiisuuf lammadammallee dorgommii maaraatoonii, dorgommii fiigichaa sanillee ni qabna. Ammoo gareen nuti wajjin taphannu tiimni keenya gurguddaan A fi B jedhamu tiima Somaaleetii fi tiima Eertiraatii hojii taphata jechuudha. Keessaahu tiima Eertiraa waan filannee wajjin taphannee basitti Eertiraan tun kaleessa akka keenyatti mootummaa Itoophiyaatiin gabrummaa jala turte biyya takka tanammaan tanaaf alaabaasii dhaabbattee bilisoomtee kophaa jirtu fakkii hawaasa keenya kanaafillee ni ta'a saba keenyaafillee fakkii akka taatu nuti hoo eessa jirra uummanni kalee hojii jiru harree eessa jirraa jennee akka yaadannuu fi tiima Eertiraa filannee amma gaafa nuti tiima Eertiraatii wajjin taphachaa jirra injifachaa deemaa jirraa jechuudha. Mootanillee argeera Eertiraallee. Amma akka Itoophiyaatti moo akka Oromootti kan isin dorgomaa jirtan? Nuti akka Itoophiyaatti miti akka Oromooti akka Oromiyaati. Uffanni isaallee garee Oromiyaa jedha yoo arkitee uffata keenya irratti maappii Oromiyaa qaba. Ijoollee duudarra katabbiin Oromiyaa jira. Maal qabdu kubbaa miilaa fi fiigichaa qofaa qophiin har'aa jiru? Sanbooda qophiin nuti qabnu marii hawaasa kan nama gartee biyya tana jiruuf uummata keenya irratti gidiraa uummata keenya irratti deemaa jiru uummanni keenya biyya keessaa hidhamaa jira, dhumaa jira, lafarraa buqqa'aa jira. Kanaaf akkanumatti namni kun taa'u miti maal wal mari'annee maal gargaarree maal isaan biraan dhaabbachuu dandeenya yoo waan biraa dadhabnee sagalee teenya tokko taanee dhageessifne akka gartee rakkoon uummata keenya irratti hin deemne godhuu qabnaa jenneeti marii bal'aa qabnaa sun egaa ittichi deemnaa jechuudha. Galgala kanadha. Qophiin bashannanaallee jira jecha dhagee. Sanbooda qophii bashannanaa qabnaa gaa namni Oromoodhaa kuni bakkuma jiru yoo ajjeesuullee dadhabe dhagaa tokko diina irratti achi darbachuun Oromoodhaaf bu'aa buusuudha jeetiin yaada ka mataa hiyyaatti maaliif yoo har'aan tana diina fuuldurlee dhaabbannee lolleeni diina sanii wajjin kufnee kufuu baannillee bakka jirurraa yaadaan warra kuffisaa kufaa jiru san bira dhaabbachuu qabnaa yaada jiruun qaba jechuu akka mataa hiyyaatitti. Akka ambaasaaddaraatti illee jechuudha kan ta'aa jiru maaliif Oromiyaa bakka buunee Eertiraa faana dorgomaa jira jettaniittu Oromiyaa bakka buutaniittu Sumaalee faana dorgomtanii kanaaf akka ambaasaaddara Oromootti illee Oromoon ala jiru waan gochuu danda'u keessaa jechuudha. Kana jechuudha amma sagantaan kana qofallee miti achi deemte amma torbee lama boodaan nuti Jarman irratti qophii qabna. Qophii guddoo qabna jechuudha qophii akka Awurooppaatti walii galaa. Sagantaa san keessatti illee qooda qabnaa waan biyyoota adda addaarraati. Biyyoota adda addaarraa jechuudha. Tiima 16 tokko biyya adda addaa walitti dhufa. Achirratti torbaan tokkoof qophiin deemti. Qophii sani jirra jechuun mallee. Weellisaa Maadii Sheekaa qindeessaa sagantaa kana dhumarratti yaada waliigalaa kan dhaammattu qabaate. Dhumarratti anni waliigalaa kanneen dhaammadhu yoo jiraate wanni nan dubbachaa ture jechuun namni kun akkaataatti dubbatu qaba. Nama waltajjii irratti bahee haasa'uu miti. Ergaa namuu akkatti dabarfatu qaba. Ergaan an dabarfadhu sirbaanii ture. Yaaduma akkanumatti waliigalatti waan hin jiru namni dhugaa suutaa dubbiin hin dadhaqu na harkaa ji'eetii seedduun babbalaqu ifii dubbachuu irra caqasu guddisa takkittii dubbatuun waa muree murteessaa bifa namaan laalu gochaani madaala tiyyaatti hanjuu tan dhugaati ilaala santu nama caalaa sannu haa godhu jechuudhaaf kan hin kanite. Kuni sagaleedhaan jechuu dandeessaa? Eegaa sagaleen hin jechuudha. Namni dhugaa suutaa dubbiin hin dadhaqu na harkaa ji'eetii seedduun babbalaqu. Ifii dubbachuurra caqasuu guddisaa takkitti dubbatuun waa muree murteessaa bifa namaan laalu gochaani madaala tiyyaatti hanji'uu tan dhugaati ilaala saniin nama caala namni gubbaa miti keessaan madaalama bifa gubbaa laalee gariin ilma namaa. Sadarkaa namoomaa kennaaf murtii maraa suni dogongoraa akkasiin jira. Tapha kubbaa miilaa kan Eertiraa faana taphattaniif ka Sumaalee faana Oromiyaa bakka buutanii ilaaleera. Mee dura maqaa keessan irraa kan eenyu jedhama? Hundaraa Nanjaan, Hundaraa Fatii Sheekaa. Atoo? Anultaan Ammaati Sheekaa. Eertiraa hojii lakin zaata kaffalee liqii taphanne. Sirii taphanne. Atoo akka Eertiraa faana akkam ture? Eertiraa bareedaa ture. Hoosteelingii poozishinii biraa taphannee poozishinii jijjiirtanii tooftaa taphaa. Tooftaa biraa jijjiirreeti. Namoonni bikka taphatu tapha duraa agarre tapha Somaalee namoonni bikka biraa taphachuu ture tapha san bikka namoonni taphatu agarre tapha lammataa namoonni bikka isaan taphatan keenya. Ni mootan jechuudha. Sanit sadii fi du'a moone wal geessan hedduu wal agarre hedduu tapha bareedaa taphannee kubbaaleen geessan tapha warri illee namni ilaalu hedduu irraa taphate. Gammaanillee arge. Situ immoo lama galchee goolii lama. Situ galchee miti lamaan illee. Akkam ture? Gammadde?
walii galatti akkamitti agartan amma isin Oromoo bakka buutaniitu ambaasaadara Oromooti. Oromiyaa jettanii uffanni keessan illee Oromiyaa jedha. Wayita Oromiyaa bakka buutanii biyya alaatti. Eertiraanis kanaan dura qaama Itoophiyaa turte. Oromoon isarra qabsoorra jira. Wayita isin biyya biraa Oromiyaa bakka buune dorgomtan biyya biraallee deemtaniitu kanaan dura gara Swiidinillee. Sammuu keessanitti maaltu dhufa wayita Oromiyaa bakka buutanii taphattan? Hedduu gammannaa sirra Oromiyaadhaaf taphachuudhaaf jechuun biyya teenya illee akkamitti yaa bisoomsuuf mokorra harma kubbaa kanaan akka namni Oromiyaa akka atileetii akka beekan stepidhaan eegalee sadarkaadhaan akkasitti bakka guddaa gahuudhaaf sanaawii qabna sanii fi ammaata illee Oromiyaadhaaf illee taphannaa Oromiyaa dhibbaa dhibbaatti meeqa bilisomti Oromiyaa akkamitti deeman. Hedduu nu gammachiisa gisee huccuu Oromiyaa uffattee gee taphanne hedduu nu gammachiisa nuti illee akka Oromiyaa taanee taphannuuf agarra asitti namoonni kilabii qabaa tiima qabaa nuti amma huccuu Oromiyaa uffannee gee taphannu akka kilabii akka biyyi teenya Oromiyaan akka bilisomte takka nu dhageeffame hedduu gammachuu takkaan taphannaa. Xumura irratti Oromiyaa akkamitti arguu barbaadu? Akka Oromiyaa akkuma fakkeenyaaf Poortugaalitti fa'aa Speenii bakka taasifamutti akka beekamne akka waancaa World Cup anaksii bika santiin arguu barbaadu. Oromiyaa jaanii akka addunyaa nu baree biyya keenya Oromiyaa jennee baafannee Itoophiyaa kasallee hundeenya baanee biyya Oromiyaa jennee akkasitti Oromiyaa jennee biyya Oromiyaaf taphachuuf feenaa mantanis. Ambaasaadara Oromoo ta'anii Oromiyaa fi Oromoo mul'isuun gahee nama hundaati jecha qophii addaa har'aan qindeesse kanumaan xumurreera. Confatti dubbata bontu yoo harka raftullee yoon si arganni gammada duraan dallansuu qabullee confatti dubbata shakkii yoo harka raftullee yoon si arganni gammada duraan dallansuu qabullee waan atuuf dhabdeen hin beeku na beeksisi amtuu toltullee nawareersi dallansoonte akkam jajjabduu qalbiinte menaa keerru mariite loofotiya bontutiya silaanaasii waliin malee shakkaa yaadan saayya guyyaa cufee jaansin garree onneetiya tiruutiya silaanaasii waliin malee shakkaa yaadan saayya guyyaa cufee jaansin garree guyyaa deemsisan malwaaqa guyyaa cufee jaansin garree halkan yaaddoonte nabduuttu hin eeggadha barii lafaallee guyyaa deemsisan malwaaqa guyyaa cufee jaansin garree halkan yaaddoonte nabduuttu hin eeggadha barii lafaallee hidhimbis lafti bariine dukkanaan argu karaallee yaada kee qofaan addiifte jaalalaan qalbii toofuute maal qabame onaanaate loofotiya bontutiya silaanaasii waliin malee shakkaa yaadan saayya guyyaa cufee jaansin garree onneetiya tiruutiya silaanaasii waliin malee shakkaa yaadan saayya guyyaa cufee jaansin garree akkas barbaadan dhibqabta kaamii dhiheen kana ilaansin garree imaltuu jirta moo fayyaamii ka barbaadan rakkoon takkaamii dhiheen kana ijaansin garree imaltuu jirta moo fayyaamii hin dadhaboon si barbaadu sumaan harkanaafaa bal'aamii hin barbaada malee ollaamii hin jaaladhe malee morkaanii waa hedaan tolti kophaanii. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii har'aaf jennee kan simbirtuu kanumaan xumurree jirra. Hundi keessanii nu caqasaa turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Haala gaarii keessa akka nu turtan yeroo hundumaa hawwii keenyadha. Torbee dhimmoota biraa qabannee walitti deebina. Sirba kanaan nagaatti kan isiniin jedhu Andassuu Duraati.
akka waqtii bira urgaanti illee softu eeyyifaan fuula keeti garaa qabaneessu sifi sirbitti lapheettu sifi gulufti amma sume jaalat amma sisi jetti jaalaluma 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 Mama Simbo, oh Mama Simbo, Mama Simbo, oh Mama Simbo, Mama Simbo, oh Mama Simbo, Mama Simbo, oh Mama Simbo. Ujiangatu, Simbo Bareto, Fire Sabonto. Ujiangatu, Simbo Bareto, Fire Sabonto. Ponto. Leman, Leman, Kulika Kinjir to Leman, 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 Leman, Kundaman to Janani Nasasi, Leman, Utajala Mito Waraxi. Wajin turisi wajin tura Leman jiru jalala walini jara Leman Leman kulikan kinjirtu Leman 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 Rabbi umefae Hai senyin jalela Kan sire facae Sifi sirbiti lapito Sifi gulufti Amma sume jalet Amma sisi jati jalaluma 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 Jalaluma, Jalaluma. Mama Simbo, oh Mama Simbo, Mama Simbo, oh Mama Simbo, Mama Simbo, oh Mama Simbo, Mama Simbo, oh Mama Simbo. Ujiangatu, Simbo Bareto, Fire Sabonto. Ujiangatu, Simbo Bareto, Fire Sabonto. Ponto. Leman, Leman, Kulika Kinjir to Leman, Leman.